Ashama akkam jirtu hordoftoonni urjii intartaayimenti nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Guyyaa har'aatis koomentii irrattan yaada kennuu dhufe obboleettiin koo takka koomentiidhaan akkana jechuun gaaffii naaf dhiyeessite. Duraan dursee nagaan koo si haa ga'u urjii koo yeroo baay'ee sin hordofaa yaadni kee baay'ee na booji'ee damma koo urjii ani jaalallee toora onlaayinii irraan wal barree waggaa tokko waliin turre miidhaa garaa koo hundaaf na faana bu'ee jabaadhu naan jedhuu qaba ture. Gaafa tokko garuu hiriyoota fi obboloota keenya maaf wal barsiisne naan jedhe. Erga obboloota kiyya lamaan wal barsiisee booda amala natti jijjiiree gaafii garagaraa natti kaasee biyya ani jiru kootu faanaan jedha. Ani garuu duras waan biyya ormaa tureef maatiin koo naan eeyyamuun jedheen waan jenneef jedhee sababeeffatee naaf dawwaluu dhiisee dawwalus anis dawwaluufis hin kaasu maal gochuun qaba jechaati kan isheen jirtu jechuudha. Egaa gaafii kanarratti yeroo hedduu ijoolleen gaafii akkanaa dhiyeessan hedduu isaaniiti walumaa galattaan isiniif deebisa jechuudha. Egaa dhuguma dubbachuudhaa fi jaalala onlaayinii irratti parsantii 100 keessaa yoo galma ni ga'a jenne isaayyuu shakkii waliin parsantii 5 yoo guuteedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi kuuwwan isaanii erga wal arganii kan wal dhiisantu jira. Kuuwwan isaanii ammoo irra baay'inaan kan onlaayinuma irratti wal baranii onlaayinuma irratti wal dhiisantu jira jechuudha. Dhugumatti ammoo erga obboloota kiyya argee amala isaanatti jijjiirrate isa jedhuuf immoo ittiin amanu ani isa kanatti jechuudha. Maaliif jennaan jaalalli dhugaan maalumaanuu kan dhaabbatuuf yookiin ammoo kan jijjiiramu waan hin taaneef obboloota keetti arge malee sii miti kan arge namni kuni. Kanaaf durumaan dursaayyuu jaalala shakkiidhaan guutame yookiin ammoo jaalala sobaan eegalame waan ta'eef malee obboloota kee waan argeef sitti jijjiirame jedhee hin yaadu. Inni biraan maaliif gara biyya ani jiru hin dhufne naan jedha jetteeti kan isheen jirtu. Isheen immoo maatiin koo naaf ni eeyyamanii jedheen duraanis waan biyya ormaa tureef jechaati kan isheen jirtu. Inni kuni jecha gaariidha kanatti deebistee fi jaalalli kun jaalala onlaayiniiti. Namni kun gara biyya inni jiru sanatti yoo si fudhate booda tarii si dhiisuu danda'a. Gara sumaayyuu osoo si hin geessin iyyuu iddoodhuma kanattu si amansiisuu hin dandeenye. Maaliif jennaan jaalala keessatti walirraa fagaachuun miti waanuma kamiyyuu kan wal amansiisuu hin danda'amu. Walitti dhiyaachuudhaan malee inni kun immoo al takka si gaafatee ati immoo sababa maatii waan godhatteef inni immoo sababa isa si gaafatee sirraa dhabuu sana kan inni sababeeffate. Inni kunis jaalala keessatti sababa hin ta'u. Jaalala keessatti wanti kamiyyuu sababa ta'uu hin danda'u. Namni tokko waliigaltee garagaraatiin waliigaluu dhabee gargar ba'uu danda'a. Garuu isin lamaan gidduummoo wanti isin gargar baasu yookiin sababa ta'u tokko hin jiru. Ani akka ajandaatitti yookiin ammoo akka bu'uuraatitti kana lafa sii kaa'u ati isa bira deemu waan hin dideefi akkasumas ammoo obboloota koo erga argee amala natti jijjiirame kan jedhudha kan sababeeffatte isa sana akka sababaatti fudhatte. Ani immoo yaada dhuunfaa kootiiti kanas si kennu jechuudha. Yaadni kiyya siif ta'a yookiin siif hin ta'u isa situ beeka. Durumaan dursaayyuu jaalalli kun jaalala onlaayiniiti. Erga wal bartanii immoo waggaa tokko jechuudha. Jalqaba irratti jaalala keessatti dhiirri dhugaadhaan si jaalatu karaa ittiin sirraa fagaatu osoo hin taane karaa ittiin sitti dhiyaatu barbaada. Sababa ittiin sitti dhiyaatu barbaada. Ati dawwaltee miti inni dhiirri si jaalatu sababa malee gara keetti dawwala. Sababa malee jechuudha. Dhimma tokko malee sababni isaatis wanta si jaalatuuf yeroo hundaa wanta si dhibbisu inni illee ni beeka. Maaliif jennaan onnee si jaalatu waan qabuuf yookiin onneen isaa wanta si jaalatu jechuudha. Egaa jaalalleewwan kana sirriitti beeku jedhee namana. Kanaaf egaa kanatti dawwaltee kaasuu didummoo sababa ittiin sirraa fagaatu sababa ittiin si dheessu sababa ittiin sirraa gargar ba'uu barbaada jechuudha. Faallaadhuma kana ta'e. Inni dabalataa karoora gara fuulduraa amma iddoo kanatti akka bu'uuraatti kan lafa kaa'ame hin jiru. Jaalala keessatti yeroo hundaa jaalaluma qofa ijoolleen shamaraatis yookiin ijoolleen dhiiratis sin jaaladha siifan du'aa yookiin lubbuu koo damma kana jechuudhaan ala karoora gara fuulduraa warreen hin qabne hedduu isaaniitu jiran jaalala keessatti. Inni kun garuu bu'uura jireenyaa ta'uu hin danda'u. Namni tokko akkuma wal jaalachuun jiru walitti muufachuun hin jiru jechuu koo miti. Wal jaalachuun haa jiraatu malee akka bu'uuraatitti garuu kan lafa taa'u qabu dhiirri dhugaadhaan si jaalatu karoora gara fuulduraa si faana karoorfata.
dhiirri haadha manummaadhaaf si barbaadu, boruu isaatiif si barbaadu, callisee yeroo isaa sirratti gubuu hin barbaadu. Yeroon kun dhiira dhugaadhaan si jaalatuuf isaaf yeroo isaa kun yeroo isaaf mijataa yookiin ammoo mijachuufis baatu, mijatuufis mijatiinifis waan dhugaadhaan si jaalatuuf yeroo isaa si faana gubachuudha. Yeroon isaa kun isaaf qabeenya. Dhiira karoora qabuuf akkasumas ammoo dhiira dhugaadhaan si jaalatu. Inni biraan namni kun sa'aatiin inni siif kennullee murteessaa ta'uu qaba. Yeroo hedduu kan arginu ijoolleen shamaraa akkuma jalqaba jedhee gaafii garaagaraa asirratti ni kaasu jechuudha. Yoo nani dawwale malee yoo nani dawwale malee inni naan dawwalu yoo dawwale naaf hin kaasu kan jedhan hedduu isaaniidha. Egaa inni kun immoo maal agarsiisa? Dhiironni hedduun isaanii yeroo itti tole qofa kan dawwalantu irra heddummata jaalala onlaayinii keessatti jechuudha. Yeroo itti tole qofa seenee maaloo lubbuu koo baay'een si yaadee bara, damma koo baay'een si yaadee bara, bakka yeroo itti tole jechuudha. Inni kuni yaada yeroo sirratti dabarfachuu yookiin dibbirtii sirratti bahuudhaaf kan dhufudha. Gaaficha akka waliigalaatti deemsa waan ta'eef kan dibbirtii sirratti bahuudhaaf dhufudha. Kan dhugaadhaan si jaalatu yeroo ittiin tollettis si yaadata, si bilbila. Sababni isaatis onneen isaa wanta si jaalatuuf jechuudha. Garuu immoo kan siif yeroo hin qabne, kan yeroo hunda biizii of godhu, yeroo itti tole qofa seenee kan sitti bu'u kuni kan yeroo sirratti dabarfatu, kan immoo yeroo kan kee gubuudha namni akkanaa jechuudha. Maaliif jennaan inni yeroo isaatitti fayyadamee yeroo isaaf kenname yookiin ammoo boqonnaa qabu sana qofa si yaadata namni akkasii yookiin yeroo dabbaramee jiru qofa si yaadata jechuudha. Inni kun immoo jaalala dhugaas miti, jaalala irrattis hin hundaa'u jechuudha. Kan dhugaadhaan si jaalatu yeroo dhiphatee jiruttis, yeroo gaddee jiruttis, yeroo rakkatee jiruttis, yeroo dhiphina keessa taa'ee jiruttis si yaadata, waan keessa jiru sanallee sitti hima. Iccitii garaasaa sin dhoksu kan keessa baruu ni barbaada. Inni biraan maatii kan kee na barsiisi inni jedhuuf atillee inni muddamte inni illee gama isaatiin hiriyoottan isaa bilbilmaanillee ta'u gara onlaayiniitiin si barsiisuu qaba ture. Haa ta'uti garuu atumtis waan gaafatte natti fakkaatu kan kee qofaadha kanatti itti himte inni sun gaarii ta'e osoo jiru garuu akkuma jalqaba jedhee inni sun ajandaa yookiin sababa ta'ee lafa kaa'amuu hin qabu. Jaalala dhugaa keessatti wanti kamuu sababa ta'uu hin danda'u. Onneen lamaan wal jaalatte ta'anan sababni kamuu hin jiru. Namni tokko yoo dubbate sababa kamuu hiikuu ni danda'a waan ta'eef kanaaf wanti si deebisuu danda'u inni bira ati yeroo kanatti biyya hambaa jirta natti fakkaata. Hojii mataa keetii hojjedhu, karoora mataa keetiitti deebii. Dhuguma yoo dubbanne jaalalli onlaayinii yeroo hedduu galma ni ga'a jedhamee kan hubamu karaatti kan inni hafu jechuudha. Kan darbe irraas barumsa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoollee hedduun jaalala onlaayinii keessatti kan miidhaman hedduu isaaniiti. Yeroo ammaa kanatti illee kan miidhamaa jiran hedduu isaaniiti jechuudha. Abdii dhiirarraa hin godhatina. Yoon kana jedhu jaalala onlaayinii irratti ijoolleen shamara guutumatti abdii nama sanarra hin kaawwatina. Ofitti amanaa, uumaa keessanitti amanaa. Malee jaalala onlaayinii irratti gaafa of rarraastanii inni osoo onlaayinii jiru kan siif hin deebisne, osoo bilbiltuuf kan siif hin kaasne, kan ofii yaadatee siin bilbille inni kuni jaalala kadhaati. Jaalalli kadhaa kan yeroo dhuma kamuu kan dubbadhaani jaalala hin jedhamu. Jaalalli walqixxummaa keessatti kan inni ilaalamu irra caalmatti immoo kan ganamaa galgala yeroo ati ganama kaatee bilbila kee ilaaltu miseejii isaati kanatti argitu. Ati garuu yeroo hundaa ofuma keetiif kaatee barreessitaaf inni kun jaalala miti. Kadhaa jedhama. Jaalalli kadhaa immoo tasumaayyuu hin barbaachisu. Maaliif jennaan jaalalli jaalala qofaan ta'a waan ta'eef kadhaa hin barbaachisu. Egaa biddeen nama qubsuu irratti bibsaa jedhama. Dhiirri of harkaan si gaachuu barbaadu durmaan dursaayyuu amala gaarii yeroo siif laatee si kunuunsee amala yoo kan itti baddulle yoo ta'e haala tasgabbiidhaan sitti haasa'e kan aarii qabdu yoo ta'e maal taate xaarte jedhee aarii sana sirraa qabbaneessa malee tasa sirraa hin dhiyeessu jechuudha. Kan dhugaadhaan si jaalatu yeroo ati rakkattetti sirraa hin fagaatu. Yeroo ati aartetti ammoo waan hin taane illee siin jedhee onnee kee siin cabsu jechuudha. Egaa maaliif jennaan yeroo hedduu gaafiiwwan kanaan kan wal fakkaatu hedduu isaanii wanta dhiyeessaniif jechuudha. Kanaaf egaa jaalala onlaayinii keessatti yeroo dhiirri tokko duraan dursa irratti isin faarsaa ture akkasumas akka si jaalatu irra deddeebiidhaan sitti himee akka iddoo olaanaa siif qabu
irra deddeebiidhaan sitti hime gaafa immoo onneen kee nama sanaaf baname namni sun immoo duubatti chillaa jedhee kan si baqatu yoo ta'e bilbila kaasuuf kan dhiisu yoo ta'e sitti dhagahamuu hin qabu. Isa eenyummaa kee kalee sanatti deebi'uudhaaf yaalutu barbaachisaadha. Miira keessa galtee namni kun maaliif na jibbee ani eenyu gadi ta'ee tanan kan inni jedhu sitti dhagahamuu qabu. Ati eenyumaayyuu gadi taatee miti. Namni sun garuu filannoo biraa waan qabu. Keessumaa jaalalleen kee osoo ati barreessaa fi jirtu osoo ati bilbilaa fi jirtu onlaayinii irra osoo jiru kan siif kaasuu didu si akka filannootitti lafa si kaayeti jechuudha. Isheen takka yoo diddee sittas deebi'a yookiin ammoo yoo ati diddee ishee sana bira deemaa jechuudha. Inni kun tasumaayyuu jaalala nigdii jedhama. Ijoolleen shamaraa waa'ee kanaat irratti of eeggadha. Osoo onlaayinii irra taa'u naaf hin barreessu. Osoo bilbiluu fi naaf hin kaasu garuu onlaayinii irra jira. Warreen jettan hedduu keessan. Inni kun of rakabsiisuu jedhama. Of rakabsiisina. Isin mataa keessaniif qaaliidha. Wanti qaaliin ammoo namoota qaalii qofaan barbaada. Kanaaf iddoo qaalummaa sanatti argamuudhaaf xaaraa malee nama isinirraa fuula jijjiirrate tasumaa duuba hin fiiginaa ijoolleen shamaraa jechuudha. Isin barbaadu inni isin jedhe taanaan atuyyuu tagalaagalteetta. Garuu irra hedduun isaanii ifa baasanii hin himan ijoolleen dhiiraa dhuunfadhumatti malee jechuudha. Yoo kaasuus baate yookiin ammoo yeroo onlaayinii irra jiru lakkii biizii ta'e tananii wanta kanaaf biizii wantoota hedduu si tarreessuu danda'a. Inni kun ammoo irra deddeebiidhaan sababa ta'uu hin danda'u jaalala keessatti jechuudha. Kanaaf kan si barbaanne faana fiiguu osoo hin taane kan si barbaaduufis yeroo hundaa namni kun kooti jettee faanaa yeroo kee gubuu osoo hin taane of madaalaa deemuunis baay'ee barbaachisaadha jaalala onlaayinii irratti jechuudha. Jaalalli onlaayinii baay'ee miidhaa qaba. Eenyu keessanuu ni beektu jedhee yaada. Maaliif jennaan yeroo keenya nyaataa sammuu keenya jeeqaa yeroo keenya balleessaa karoora keessi harkaa bittinneessaa yookiin karoorri kee akka isa saabamne si taasisaa jechuudha. Kanaaf of ta'uunsi baay'ee barbaachisaadha. Iddoo inni jirus yeroo ammaa kanatti dhaquun sin barbaachisu. Eenyummaa isaa guutumatti baruun si barbaachisa. Sanas ta'e kana garuu akka waliigalaatitti obboleettii kiyyaafis kanan jechuu barbaadu. Isa haala tasgabbiif yookiin amala qabummaadhaan dubbisi. Deebii inni siif laatu sirritti ilaali. Namni kun boruuf naaf ta'amoo naaf hin ta'u jedhii mataa kee deebisiituma sammuu kee of gaafadhu. Inni biraan wanta keessi keetiif sammuun keessin jedhu of dhaggeeffadhu. Sababni isaatis keessi keenya fi yaadni keenya wanta nutti himu ni jira keessa keenya keessa jechuudha. Kanaaf sirritti of gaafadhu wanta barbaaddu jechuudha. Namni sun fuula sitti jijjiirratee sirraa garagaree taana karoora mataa keetiitti cimee biddeeni lafa siif taa'ee sumaayyuu naqu eenyumtus kaasee nyaatu. Kana sirritti ofitti amanii sin jedha. Ani kanas si deebisaa sin jedha obboleettii kiyya akka waliigalaatittis gaafii kanaan wal fakkaatan waan hedduu keessan na gaafattanii akka wal fakkaatatitti aan hunduma keessaniifuu kanan isiniif deebisa. Ofitti amantan taanaan eenyumtu isin barbaada. Gaafa ofitti amantan jechuudha. Ofitti amanaa dhaabbadha. Kan isin gatee deemeef hin boo'ina. Akkasumas ammoo kan isin jaalatuuf yeroo kennaa. Ta'us garuu nama yeroo isiniif kenne qofaaf yeroo kenna. Yeroon keessan qaaliidha waan ta'eef ani yaada kanan isiniif qooduu barbaada. Waan na faana turtaniif galatoomaan isinin jedha. Obboleettii kiyya of dhaggeeffadhu yaada kee waliin deemis sin jedha. Horaa bulaa.